Ani haati humna baqqalaan jedhama. Teessoon koo godina Shawaa Kaabaa aanaa sulta ganda wareersoo Maaddimaati. Har'aanas miti laammachuu barbaadu intala ta'uutan taate Simmeen Dajanee Laggasaa jedhamti. Umuriin ishee waggaa 31. Dhimma hojiitiif bara 2004 waggaa 13 dura biyya Saudi deemtee amma iddoo ishiin jirtu haala ishiin itti jirtu rakkisaa akka ta'e irra geenyee jirra. Kanaafuu iddoo ishiin jirtuu fi mana ishiin jirtu addatti baafatanii akka hir'uu gootan kabajaa sin gaafannu. Yeroo akkasumatti tolitti maqaan nama ishiin bira jirtu Muhammad Ali Ahmad, teessoon isaa Saudi Arabiyaa Riyaad. Ishiinis hojjettoonni ishii akka gadi hin baafne darbeetoo bilbilaan nutti himaa. Rakkoo keessan jira, mindaan naan kaffalamu, kontiraanni koo naan diddiiramu, gara maatii kootitti hin galle na dararaa jiran jettee dhaammachaa turte. Kana dura bara 2016 ji'a waxabajjii keessa namoonni tokko himannaa fi soora ishee miidiyaa hawaasaa irratti maxxansanii Madaamiin ishee guyyaa tokko nutti bilbilchiiftee turte. Akka gallakkiftu abdiin turtee turte. Garuu ergasii hafuura ishee arguu hin dandeenye. Inni qaamni kun ilaallatu akka intala ta'u Simmeen Dajanee karaa seeratiin hordoftanii akka maatii ishiitti gara maatii ishii deemti. Akka nu gargaartan kabajaan sin gaafanna. Odeeffannoo dabalataa footoo ishii kana ilaaltanii lakkoofsa siyaasotatti siniif ergina. Adaraa intala ta'uu naa barbaada. Na dhukkubaa mucayyoo ta'u yaadee akka bishaanii dheebottee kan midhaanii beela'ee akkan arguun barbaade yoo na dhukkubuun argaa deemte akkan argadhu barbaade. Lafa dhiyoo keessatti kan kufeetan ka'a. Nan barakkade nan mootii nan dheebodhan beela'ee akka qarqaarsa naa gootan jechuun barbaade. Hordoftootaa fi maamiloota kiyya nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboleewwan kiyya amantaa biraa taatanillee nagaan lafaaf bakka jirtan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Egaa akkuma amma sagalee harmee keenya kanaa asirraa dhageessanitti jechuudha. Harmeen kun ilmoo koo beela'ee, ilmoo koo akka midhaaniitti beela'ee, akka bishaaniitti eebodhee arguu hawwee otoo na dhukkubuuti ilmoon kiyya kan na biraa deemte hamma har'aa deebi'ee hin agarre. Waggaa 13 guutuu ilmoo kiyya osoo hin argin ilmoon kiyya ofiishiif du'aa fi jireenya gidduu jirti. Waggaa 13 ila bara 2013 jechuudha. Kan akka Itoophiyaatti 2010 akka Ingilifaatti 2013 jechuudha. Waggaa 13 jechaa jiru walumaa galatti. Waggaa 13 guutuu ilmoo kiyya ijaanin agarree umurii mucaa kiyyatti waggaa 31 guutee jira amma. Miindaa sin qabdu dararamaa jirti. Ishee dhoksanii jiru. Lafa isheen jirtu ageenye jirra si'atakkaa qofa jechaa jiru. Biyya Saudii keessatti akkuma beekamu yeroo baay'ee nama dhoksanii lubbuun namaa yoo baateetillee namni nama arguu hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akkoota biyyoota warra kaanii hiriyaa hin qabdu. Biyya Saudii keessatti hiriyaa hin qabdu. Yoo waaqni nama gargaare rabbiin nama gargaare bilbila qabaattirraa kan hafe namaan walitti dhuftaa wal dubbiftarraa kan hafe jechuudha. Biyya sana keessatti namni nama dhoksee waggaa 13 miti waggaa 300 si kaa'uu danda'a. Umuriin rabbi namaa keenyaan waggaa 300 si kaa'uu danda'a jechuudha biyya kana keessatti. Maaliif yoo jettanii ollaan hin jiru biyya kana namni ollaarraa walitti deemu hin jiru. Manni cufaadha, homti cufa keessa ooltaa. Namoonni tokko barri isaanii ni qollofatu. Zibbaalaa isaanii ofii isaanii baafatu ni eegu jechuudha. Kanaafiyyuu mucaa kana haala kanaan ukkaamsanii waggaa 13 tola ejjechiifatanii jiru. Kontiraanillee narraa jijjiiramee hin jiru jechaa jirti. Dhimmi ilaallatu.
Immi ilaallatutti waan ani isin irraa barbaadu gargaarsa ani isin irraa barbaadu maallaqa miti jechaa jirti. Dhugaa dubbachuuf ilmoo ofii arguudhaaf haati keenya akkamitti akka dararamaa jiran nu arguudhaaf jechuudha. Eenyuufillee ifaadha jechuudha. Garuu ilmoo kiyya arguun barbaada. Waa hunda miti adaraa kan isin naa gargaartan sagalee naa ta'aa jechaa jiru. Waa hunda nama kamittuu sheer naa godhaa jechaa jirti. Harmeen kun jechuudha waan ani isin irraa barbaadu adaraa isiniin jettee jirti. Dhugaa dubbachuuf waan kun furmaata ni argata. Maqaa namicha kanaatillee Muhammad Ali Ahmed jettee jirti jechuudha. Egaa namoonni suuraa mucayyoo kanaa beektan akkasuma maqaa ishiitillee himtee jirti. Imbaasiin marammaree otoo immi namoonni sheer godhanii imma ilaallatuutti imbaasiin sheer godhe bakka irraa dhufte sana mucayyoon kun egaa kan dhufte kontiraataan jechuudha. Kanaafiyyuu si'a takkitti madaamiin ishii si'a takkitti nu dubbisiistee jirti. Si'a takka nu dubbisiiste keessaa immoo inshaallah abshirii isiniin galcha nuun jettee jirti. Garuu erga akkas nuun jetteeti immoo si'a lammata irra deebitee nu dawwaltee hin jirtu mucayyoon kiyya sagalee isheetillee ageenyeeti hin jirru jechaa jiru jechuudha. Egaa rabbiin qabaa kana keessa obboleettii kana baase harmee kana haa gammachiisu waaqayyoon hin jedha. Dhugaa dubbachuuf hadaraa keessan namoonni Saudii keessatti dhimma furmaata dhala namaa irratti ejjechuu dandeessan akkasumas immoo imbaasiin adda addaa suura obboleettii kana maqaa obboleettii kana viidiyoo guutuu kan kijiban qabne kan sharrii hin qabne jechuudha. Harmee kanarraa ageessanii jirtu adara miidiyaa qabdan mararratti jechuudha. Waan qabdan irratti sheer godhaafi obboleettii kana biraan dhaabbadha. Lubbuu nama tokko baraaruu jechuun har'a dhugaa dubbachuuf waan qaldii miti jechuudha. Lubbiin nama tokko qaaliidha jechuudha. Sanuu nama dararaa jechuun halkaniif guyyaa mucayyoon kun fayyaa ta'uuf hin taane isheellee namni adda baasee beeku hin jiru. Lubbuun jiraachuu ishee bicha beeka. Maaliif lubbuun jira jette malee akkamitti akka ejjechiifachaa jiran hirriba laatanii moo nyaata laatanii moo akkamitti akka ejjechiifachaa jiran manichuma tokko moo mana meeqa akka ejjechiisaa jiran illee namni adda baasee beeku hin jiru jechuudha. Akkuma kanaan dura ijoollota nama naannoo 4 dubartoota 4 jechuudha miindaa malee ejjetaa turaniitiin gaafa gashan boolee eerpoortii Saudii keessatti iyyanii imbaasiin qabee jara sanarraa waggaa 7 ol jechuu akka waggaa 9 ejjete tola ka waggaa 7 hojjete tola baay'eetu jira jechuudha. Warreen kuni qilxifinnaadhaani dubartoonni kuni achitti iyyanii qabsiisatanii jechuudha. Jara sana achumatti qabsiisatanii haala kanaan imbaasiin irratti dudubbateetiin haala kanaan obboleewwan kanaaf miindaan isaanii galee mirgi isaanii eegame biyya galanii jiru jechuudha. Akkuma kanaa jechuudha obboleettii kana lubbuu ishee baraaraa haadha ishee eewwattu kana haadha ishee beeloftu kana arguudhaaf jettu kanaafni akka biraan geessanii fi isiniin jedha. Adaraa waaqayyoo adaraa rabbiif jedhaati obboleettii kana akka gargaarru miidiyaa qabdan irratti xinnoodha jettanii hin tuffatiina. Biyuu qaba ilaalcha qaba miidiyaan koo guddaa jettanii hin tuffatiina. Obboleettii kanaaf sagalee ta'a. Eeyyama waaqayyoon sin gaafadha. Nagaan naa tura. Ciao.